asirratti an Umariif qabu tamam akka dhiiraatti dhiireef gootee Umar shukkutii as keessa haattee shukkutiin tee rasaasan baatu bishaan baati malee si dhiira siin janii Sijira yookaan faatee bira galuu yookaan faatee na bira galuu bakka takka taanee aayiraa takka taanee yoo isa kana wajjin barbaannee baasnee irra furmaata faraamee salaamtaa gaafa dhiyaata kan salaamtaa isoo dhiirtii simbira teessuuti bira dhufee naaf isiillee waliin deemne barbaadaan dachi rabbi tana waliin geenye ammoo seenne maaliif viidiyoo alatti barbaanne san dhalaan qofni gizee karaa deemtu karaa nama dhufe malee gizee ala deemtu halkan viidiyoo maruun namatti ulfaataa bilbila nama harkaa fuudhan faadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya shama harka fuunechaa. Dachaan egaa irraas maal qabatanii dachaan jechuun keessanii noolamu. Egaa barbaanni keenya akkuma itti fufuu jira gaafa yaa'uma jirra. Alhamdulillah rabbil alamin asiin dhugee jira. Mee salaama daawwattoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee hordoftoota fi habiibtoota keenya jira jirtu isin jetta. Gaafa namni bakka takkatti yeroo hunda hin argamu akkuma reefu viidiyoo kiyya kophaa maree isiniif gadhiisee turetti agartanii jirtanii viidiyoon an barbaadan kaf ta'ee isinii maree ture maaliif faata efenis bakka takka wajjin hin gallu addaa fagoo galla sanumaafuu daawwattoota kiyya ammaan tana hamna fagoo sammana kiyyarraa ijoollee ulaa itti cufeetiin dirqamee isii bira dhufee naaf isiillee waliin deemne barbaadaan dachi rabbi tana waliin geenye ammoo seenne maaliif viidiyoo alatti barbaanne san dhalaan qofni gizee karaa deemtu karaa nama dhufe malee gizee ala deemtu halkan viidiyoo maruun namatti ulfaataa bilbila nama harkaa fuudhan faadha namni motoraan dalagatu sanumaa viidiyoo irratti isin marini amma firraa ta'aabameetiin jira dadhabeetiin jira yookaan faatee bira galuu yookaan faatee na bira galuu bakka takka taanee aayiraa takka taanee yoo isa kana wajjin barbaannee baasnee irra furmaata faraamee salaamtaa gaafa dhiyaata kan salaamtaa isoo dhiirtii simbira teessuuti isin nama dura jettanii salaamtaa wal gaafanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma beektanitti gaa waan jiraatan san janneetis isinitti himuu keenya dura isinis nu caalaa beektan waan san taateef gaa akkuma isaan isiniin jechaa jiranitti hedduu keessattuu guyyaa dabre keessatti viidiyoon isin arkitanii turtan viidiyoo Abrahaam waan akka malee garaa nama nyaatu sanirraa hugaa faatee fi iftuunis akkuma isin beektanitti barbaada intalaatii fi barbaada bootaa inni itti hidhamu san barbaacharra jiran haaluma saniinuu anis gaa hinafu yoo deemtan kophaa teessan isinuu miidhanii akkami kophaa teessan deemtan jechuudhaaf amma itti dhufee isoo barbaada jiranii gaa bakka isa information isaa itti dhageenye san yeroo dheenu achirraa qayyaratanii jiran bakkattiin ummanni namni if shakku dhawaatan gamanaa gamas ciya maaliif gaa nutis nama jala gooneetuma kan taa'u jirru kan deemu jirrus bakka isa itti quba qaban sanirraa bakka biratti qayyaran arkuu hin dandeenye achirraa isoo deebiidhaan mana faatetti arkamna. Kanaafuu gaa wanni jira isaanis yaada isaanii isiniif dhiyeessuudhaaf qophiidha. Du'aayidhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin jaa. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkuma faraan isin jee turetti faaxeen hedduu gadda guddaatu jira faatee maaliif faaxeen erga dhukkubeeti ciisu jira dhugaa san dubbachuudhaaf daawwattoota maa ol baatee viidiyoo isin maruu dhiisii isa barbaaduu dhiisii isa qabame san inni qabame harka namaa jira isiin dhukkubsattee ciisu jirti qabaa isaa sanirra akkamii dhukkubsattee ciisu jirti jechuudha faaxeen takkanaati narra isiitii turra hantuutu kana jajjabeessee na kaasee irra guddaa takka nama keessaan manatti na dhufee siitu gurbaa kana harka isaa qabdamoo bakka inni jiru nu garsiisii akkami gabbaateen barbaadini akka aarifoo akka faamii dhufanii na gaafachaa jirtan sababa kana hundaa garaa na jabeessee kan duraan isarraa muradhee jiru abbaa ilmaan kiyyaati qotuma isaan kanaatiifuu arra booda bahee barbaaduun qaba jee viidiyoon edee isaan sa'aatii 5 fi walakka gadhiisan akka malee garaa na nyaattee hin bulle silaan nama wajjin mana keessa galee nama sanfoodha deemee barbaada buleeda ganama kana barii alatti naa barii akkuma nagartanitti bakka meeqa dhaqee bakka isaan itti naaf bilbilaan dawwalanii bakka kanaa jirraa
bakka kanaan naan jiranii mana abaluu keessa galaa turee giddi abaluu san keessaa yoo onnee qabaatte hortu naan jeni onnee tijisan qabaachuu kunoo dhaqee bakka san dhaabbadde viidiyoo maree isaan garsiise isaaniin dhabe isaanii onneen qabne onnee qabaadde itti dhaqe maa deeman yoo dhiirummaa qabaate ati bakkuma sanuu maaltu tokko baasi geesseeti. Ammoo sirra dawwalee atis dalagattiin biiziidha naan jennaan faaxeenis ciisu jirti ni dhukkubaa faaxee sanumaafuu deemuun naa wayya jeetiin isa kana laal anaatiitu duraan itti roorrisu jiraayi jaartiin nuti roorrisu jirti kara meeqaan roorrifamaa haa ta'u ji'eetumaanan akkasaan laalu ji'ee gara hiyyeedhe lafaa kee daawwattoota maaliif abbaa ilmaan kiyyaatti xuqqaa isaatis hin danda'u anuu gaafaan isa gaxariya san jibbaa intala saniitiin isa gaxariya malee isa jibbee kaniin isa alatti intala jala gaxariya isinitti fakkaatin oromoo isii jibbansaafiin isa firraa baase malee an abbaa mana kiyyaa niin jaaladha abbaa ilmaan kiyyaatti niin jaaladhaa isiniin kabajaasi bootaa guddoon qabaaf akkuma harreeffa isiniin jettu daawwattoota kiyya takkanaati bas gaafiin asirratti anu mariif qabu tamaam akka dhiiraatti dhiireef gootee umar shukkutii as keessa kaattee shukkutiin tee rasaasan baatu bishaan baati malee siin dhiira siin jeni dha'uu miti ittii nyaachifadhuuti fiidiyoo mee siin nama siin jeni fiidiyoo chaanaaluma saarraa'u fiidiyoo takka marii bilbila irraa fuutan ramzii koodii isinii himuu dide mee bilbila saarra waan takka kaayaan agarsiisa yoo nuti bakka isin jettan san gartee samii gabbuunee fi lafaa ol baanee bakka isin jettan cunnu agarre amma booda fiidiyoo tokko kaayaa gaafiitii isa xumuraa tuni khiyyaa san amma khiyyaa nadan fisu khiyyaa umar janiin sanii umar akka feetee yoo taatu yaani yookaan dachii qotatteen seentu yookaan seen waliin seentu yaani gaafni takka carraan kun numa dhufa carraan ijjeteenya dura wal nu fidu akkasi umar dhaamsa keeti bas ani bas ol bee dubbachuu seedduu takka jibbeetillee jira maaliifif hangaaniin isa takka ijaa wadhar kun takkatti fiidiyoo sin maru jeetin jira fiidiyoo ol bee ganaa sin maru ani maaliifif hangumaan lafaan barbaadee yeroon isa takka as baasetti fiidiyoo maru barbaadee maaliifif gaa maal taatee dila kana badde jen an dhaabbadheetuma kaameeraa dura fiidiyoo maru akkana godhu jiranii waan isa godhu jiran kanaas arguu sin danda'u laaluu sin danda'u garaan kiyyaa sin danda'u maaliifif hangaan irra dhaabbadhee yookaan barbaadeetuma hangaan dura isas baasu takkatti fiidiyoo maruun fadhu maruulleen fadhu ganallee maruun fadhu amma dirqama gaa bas iftuun na jajjabeessitee faraanfaanis dirqama akkana naas baasa maaliif hangaaniin Abrahaam as baasu takkatti isas dhaabee kaameeraa mare malee numaa maru jeetin jira umar achi dhaabbateeti shunquxii yookaan itti qabatee umariif isiniif umar wanni waliif fidaan jiru takkaffaa na dhageeffate umar arra dhalaa ta'eeti dhalaa wajjiin namni dhalaa wajjiin deemee waan gochisa namarra raawwatu ifiifuu dhalaadha ajija dhalaatiin deema umar maallaqaan bitamee jira waan fedhe gurbaa kana godhuudhaaf dhageeffadha namni maallaqaan bitame nama jechuufis irraan deebi'u isinii gala akkuma eda shugutiidhaan Abrahaam gubbaa dhaabbatee Abrahaam sodaachise sanitti intalti hochiisi halkan takkatti as keessaa baafannoo jetteenis wanni dhalaan namaan jette dhiirti akka irraa hin deebine wanni isa irraa hin deebifne maallaqni isaan haasoo jiran sanis hanqana naanaqee waan ati naan jette siifiin godhaadha umariimti namni akkaan isinis ta'e dhalaadha dhala gara mootummaatiin taatus gara qaama isin nama dhalaa dabalattee fuula akka fuulli keessan hin beekamnetti namni isin silaa irraa dalaguu qabdan intala san yoo rabbiin isin harka naqe garuu ta'u umar gaafa umar walitti achi baane tamaam Abrahaamis halli argatee isaan harka ba'i haala dandeenyuun cinaa dhaabbanna wanni nuti godhuu qabnu Abrahaamuma information isaa hordofneetuma akka inni isin miidhamne nuti asirratti akkana jennee dhaadachuu nuti Abrahaam rabbi alaaffisuuf rabbi harka isaaniitti haa baasu garuu nutis barbaada isaa irra jirra asumaan aarifa ofi faamiinis warri khaleessa birraan Abrahaam barbaadaaf qophii iftuu si cinaa jirra maal jechaanii jirtan ilaa aduu amma ilaa sa'aatii ammaa tanatti waan isin gootan hin agarre waan isin irra jirtan hin agarre gurbaa kana barbaaduudhaaf isoo isin jirtan isoo nuti jirru isin deemtee faatiin deemtee Abrahaam barbaaduu miti Abrahaam haaluma fakkaatuun nuti
dhaadannaa fi maaliif son taane bilbilli isaa cufaa bilbila haasanii namatti hanjaman waan san taateef bilbila son taane afaanuma nagayaatiin isoo isa san hin miine gaafannee waan isaan barbaadan sanis yoo harka halli goonee isa harkaa fuuneen ala gurbaan akka isin itti ajajju saniin dhee waa godha waan san taateef isoo harkin dhufne akka isa harkaa baafnuun barbaada garuu tasan booda haala itti isii harkatan isiniif beeka sanumaafuu maaliif dhaadannaa umariif yoo goone hamdiyaadhaaf dhaadannaa yoo kan goonu taate dhaadannaa mi'aan ol beetu viidiyoo maruu fedhu akka jenni beektaa maaliif hangaan gocha kana dura qaamaan irra dhaqee bakka san dhaqee hangaan isaan baasu takkatti viidiyoo illee maruu fedhu dhugaateeti kuni dhaamsa kiyya daawwattoota kiyya Faaxumaa eessa baddee maal taatee warreen jettanillee dhugaa bas an ol bee viidiyoo akka isaan na arganuun fedhu hangaaniin dura isaas baasee isa viidiyoo dura dhaabee akkasii viidiyoo maruu gammachuun kiyyaas akkasii gochi kiyyaas akkasii dhaabbadhee viidiyoo maree Abrahaam irraa akkana jechuun kiyya garaa kanaan na balbalaawu ana eda aaree viidiyoo isaa kanaaf viidiyoo illee maruun feene daawwattoota kiyya hedduu takkamas hanga du'aayin qofaan na bira dhaabbadhaa hangaaniin isaas baasu takkatti viidiyoo ol beeti silaa hin maru akka kiyyatti maal taatee Faaxumaan eessi jirtii dila kana kayettan ammoo ani hujiidhaan irra dhaqee waan san eegaan hujiin dalageen godhuu deema maaliif garaan na dadhabee bas waan isaan godhu jiran kanaatiitu gaa bas garaan na nyaata yaani maal jeetii nama beetu gocha kana gisee irratti hojjetan garaan sin danda'u hojii nyaattee gocha kana godhan garaan sin danda'u ka qorii hojii nyaattee yoo namni akkana godhu jiraate garaan sin danda'u bas kanaan maal jeetiin dubbadha takkaati daawwattootaa fi kumoota kan inshaallah walitti baan akka mana haalaatti an in dhalatee ataniimi ni dadda umarii fi hamdiyaafis nadhummaa yoo qabaate hamdiyaan umaris dhiirummaa yoo qabaatte dhiirti dhalaa wajjin dhaabbattee dhiira hin eeggatu dhiira akkasaatti isa maleeyu tokko cinaa jira dhiira meeqa yaman kana keessatti dhiira meeqa takka leencaa birootu takka leencaa deemtu hidhaan yaman kana keessa gacasu jiran tamaam hidhaan isaanii sanillee gannama cabsitu jeetiin yaadda sammuuti jedhanii maaliif namni onnee dhiirummaa san qabu dhiiraan na hidha jee yoomiyyuu godin cabu yoomiyyuu nama gadi sin ta'u hunditti laakiin hiitee dhiireef dura keessee hogguu sukkutii sammuu qabatte himini himta jetteeni ati xiqqishoo dhiirummaa san qabaachuu dhiisi if duuba deebii maalittiin jira jii Umar gayyaati namni akkana godhu jiru kun dhiira moo eenyu lammaffaa harki hidha jira moo hiikka jira harka sanirraa hiiki mee shukkutiisan si harkaa fuudhee siin dhawamu isaa siin dhawamu si isaan dhawa hoggus wallaalla daawwattootaa fi hubata keenya maaliif anamma khalaas yoo wanni fadhiisu dhufte roorroo abbaatutu deemee firraa dhoorka garaa hiyadheetiin mudhiit hiyadhee mataa hiyadhee deemee jaarsa bakka inni jiru is barbaadee baasa laakiin Hamdiyaa fi Umar nagee shaantaa hattuu isiitutti argee maali jettee jaarsa isii haddaduu miti shaantaa diinni ni beeti diinni isii ana masaanuu isiiti shaantaa anaa ifaate erga jira nadhummaa qabaannaa dhuftee shaantaa isii kan bira jiru san maan ungaafatin diinni isii nuyi shakkiinu shakkuu qabdi malee abbaa mana isii jaarsisee hojii galtu aqliin qabdu malee akkami shakkiti isii wattootaa fi uummata keenya hedduu arra jirra dhaadannaa isaa hin dhaadannu jedhanii anarraas baruus hanqaan jiru hanqaan isaa harka galfatu takkatti dhaadannaa miti waan hin ta'een jaa namni viidiyoo isaa ta'ee godhan gochii isa godhan san harka gachiiseeti simbolu saniifuu haalli jiru haala hamaadha haala nama sodaachisu waan san taateef hordoftootaa fi kabajamtoota isinis inshaallahu ta'ala iftuufis du'aa godhaa isaafillee du'aa godhaadha yoo rabbi jee namni jaalatee viidiyoo kana maru jiru haaluma keessa jirruu fi akkaatumaatu viidiyoo kana nu marsiisu jira waan san taateef Abrahaam baasuun keenya hafan qabu inshaallah viidiyoon gammachuu Abrahaam gabbaaznee Abrahaam yoo jiteenye viidiyoo isinii maruudha asumaan yaanni kun goolabamee jira na fakkaate hanqa Abrahaam baafnutti wanni nuti isin duratti ol baanee mataanis isin hawwisnu isin jiru asumaan nu faana turan